Abbaaniyyatu ollaan birmata jedhan Oromoon keenya ogummaa yeroo har'aa kana ollaa dhiisaatii abbaanuun farguu dhiisee jira. Ijoolleen keenya hedduun kan qaamni isaanii goggogee walumaa galatti jiidhaa fi osoo hin dahin bultii hin godhatin alumatti qilleensi dhahee goggoganii baay'ee ofi jibbaatan hedduutu jiran. Kana keessaa immoo tuyyuu namoonni tokko kan qeeqa qabanis ani akkas jedhanii ana qofa jedhan malee uf obboleettii akkasuma hiriyoota ishee kan miidhama adda addaa keessa jiran hin ilaalle jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hashamaan kafuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo jirra jirtu siniin jedha. Amantiif kutaan osoo waliin qoodiin Oromoo kiyya guutuu kan dhihaa kan kaabaa kan kibbaa jirra jirtu. Warroonni maatii kootaatan guutuun keessan galatuuma dhugaa rabbii namni nama galateeffanne rabbiillee galateeffatu jedhani hedduu isiniin boona hedduu isin galateeffadha. Warri maatii koontaani maatii koo ta'uun akkasuma subscribe godha. Laayikii mallattoo laayikii qubaa cuqaasaa siniin jedha. Har'a kan hin qabadhee dhufe akkuma kaleessaa viidiyoo dheengadda jechuudha. Guyyaa meeqa dura hojjedhe wal fakkaata. Garuu haa ta'u malee bu'aan isaa hedduu baay'ee bareedaa kan tahee fi waan biraa dabalatee kan dhufe akkasuma immoo tuyyuu namoonni hedduun gaafii adda addaa na gaafataa jiran. Akkasuma immoo tuyyuu kan qeeqa qabanillee kan balaaleffatanillee hedduutu jira. Kanaafi garuu irra caalan ani miidhagee yoo jedhe obboleeyyan kiyya tokko irraa fayyadamanii miidhaguu ni qabani. Kanasitti argitan kun dinnichaadha. Dinnicha asiin dura kallattimaan bocee affeelee isinii hojjedhe viidiyoo wal fakkaataa yeroo takka yuutuubiin hin eeyyamu sababa ta'eef dinnicha affeelee haaluma amma isin argitaniin qabadhee dhufe itti aansuun killee fi dinnichaan kun guddaadha. Viidiyoo irra garuu xiqqaasin asitti ammoo abishii daakkamtuudha kan argitan kun jechuudha. Namoonni tokko abishiin foolii hamaa qaba maalii tahaa jira. Wanni faayidaa qabu kumuyyuu qorichi foolii gaarii ka qabu viniliyaa adda addaa akkasuma immoo tuyyuu sukkaara dhuunee qaamni keenyallee furdinaaf faayidan alaa tahuu fi akkasuma immoo tuyyuu borcii kalee lamaanii nutti bahuu qaama keenya keessattuu hormoonii keenya baay'ee jechuudha akka hin dagaagnee fi akka walumaa galatti harsubura jedhanii sila warri keenya maal jedhan sila harsubura jechuun waan jechuu akkana ofii guddaadha bifa dhiiga hin qabne kun abishiin jiraan kana hadda abishii jirallee qabadhee dhufee karaalee lamaan fayyadamna yeroo hedduu hojjedhee jira garuu namaa fi waan hin galle natti fakkaate akkasuma immoo tuyyuu maatiin kiyya haaraya tahuu malanii kan duraanii osoo hin tahin garuu viidiyoon kuni viidiyoo wal fakkaataa hojjechuu yuutuubiin waan hin eeyyamneef jecha viidiyoo hanga takka adda tahee yookiin ammoo kan dura hojjedherraa faallaa qabadhee dhufe kun killeedha. Killeef dinnichaa walumatti affeelee jechuudha bakkuma takkatti dinnichaa guddaa tokkoo fi killee takkitti fuudhee bishaan qorraan suutan akka killee na jalaa hin cabnetti isinii gala jedhee yaada akkamitti bishaan qorraa killee walumaan oo'ite jechuudha. Maaliif suutan akka wal fudhattu barbaadan akka killeen teessan isin jalaan caccabnee loomii itti cunfuu dandeettanii yoo barbaadan quncee loomii illee qabaatan itti darbuu dandeettan isiniin jedha. Amma dinnichaa keenya quncifannee walumaan gara hojii keenyatti bobbaana akkaataan fayyadama isaa namoonni tokko kadheen gadda hojjedhe irratti firiijii kennee dhuyinaa jedhanii firiijii waan isin keessisu tokko illee qabu malee saa 24 keessa dhuyidanii waan fixxaniif bulchitaniiti miti. Fakkeenyaaf har'a ganama yoo hojjettanii haga burgana maatiitti fixuu qabdan burgana ammoo kabiraa hojjetattanii dhuudan hagamiif dhuuyina ka jettanii haga ji'a jaha rakkoon qabu li qabdanii yoo dhuudanillee achi booda ammoo tuyyuu torbaan tokko dhugaa torbaan tokko dhiisaa torbaan tokko dhugaa torbaan tokko dhiisaa rakkoo tokkoon qabu. Talbaa qofaa guyyaa 15 talbaa fi shuunfaa guyyaa 15 irraan fayyadaminaadha. Maali jennaaniin pirootiiniin isaa baay'ee ol ka'aa waan ta'eef guyyaa 15 irra yoo ammootu guyyaa tokko jidduu olaa tokko fayyadamtan ji'a tokko yoo walitti dhaabdanii fayyadamtan guyyaa 15 qofaadha. Kanaaf anis ammootuyyuu waan fayyadamee ofii kiyya argee waan irraa isinii qooda akkasuma immoo waan ofii fayyadame qofa osoo hin tahin waan faayidaa qabu guutuu isiniif qooda wal yaadachiifna jechuudha. Waa beekuu osoo hin tahin wal yaadachiisuu akkasuma immoo tuyyuu nyaatoleen kunniin hin beeytanii biyya keenyatti namni dinnichaa sooratu akkam akka jiruu fi akkasuma immoo abishii maal akka taate maatii keessan bilbilaa gaafadha. Warroota ani fooliin abishiin ajaa maal jedhee yaa'ii waan biraa qabu ilaalina waan dhugaan hin hadhooyti akkasuma immoo tuyyuu namaa liqinfamtu garuu dhugaa san keessa waan gaarii fi akkasuma immoo tuyyuu waan rabbi jaalatutu namni illee jaalatu jira. Dinnichaa keenya affeelamaa quncisnee haaluma kanaan bulleessina jechuudha. Isin wanni isin beekuu qabdan hiriyoota kiyya yookiin ammoo maatii Razaan Oromoo
quuncistanillee affeeluu dandeettan akka dheengaddaan godhetti. Kana jechuun kiyya sirriitti hubattan jedhee yaada. YouTube'itu viidiyoo wal fakkaataa namaaf hin eeyyamamne. Fakkeenyaaf gaafii hedduu kan gaafatamaa jiru viidiyoo dura hojjedhee tare viidiyoo haala addaatiin xiqqoo jijjiirtee hojjette malee YouTube'n viidiyoo wal fakkaataa si adabaa sin eeyyamu jechuudha. Kanaaf isin ammoo barbaaddan quunciftanii affeeltanii barbaaddan ammoo iyyuu dheedhii isaa jira kan mana affeele kana affeeltanii quunciftanii killillee affeeltanii abishiidhaa akkamtu qopheeffattanii akkasuma mootu har'a shaayii abishii hojjetan shaayii abishii namoonni hin beeyne hin jiru irra caalaan shamarranii hin beeytan jedhee yaada killillee quncifannee kun odilleef dinnichallee walumatti salaxaa haluma salphaan salaxaa jechuudha garuu dhadhaa nu barbaachisa namoonni biyya keenya hin jirre dhadhaa eessa fuudha jechuun keessanii waan hin oolle dhadhaan hin jira biyya kam isin jirtan kamiyyuu hin jira garuu sa'a barruu fi dharroo fi argitanii daalee elmatanii hin raafanne malee dhadhaan warii limaatii akkasuma immoo maashinaan warshaa adda addaatiin raafame hin jira maal jedhama afaan arabaatiin zibdaa jedhama sameen inni jedhamu dhadhaa uumamaa osoo hin tahini naannoo tokko tokko sameenillee jedhama garuu irra caala dhadhaan horii irraa bahe kan mukaa osoo hin tahin zibdaa jedhama zayitolee adda addaa odoo hin tahini haala kanaan zibdaa jechuun ol jiraara maallaqattillee widdiidha gizee tokko giraamaan gurguramu jira akkasuma immoo kiiloon kan gurguramutu jira immoo yoo danda'amee jedhe ani keessattuu jechuudha biyyoota arabaa warra jirtaniif yoo rabbiin kiyya na gargaaru isinii hojjechuu dhadhaa isinii fiduu namoonni fedha qabdan isinii fidaa kan ofii fayyadamu jechuudha kan biyya osoo hin tahin kama biyya arabaa kana achi booda abishiidhaa akkamtu maankaa tokko itti goona garuu dura dhadhaa bayfannee lafa kaayannee dhadhaa keenya finnee itti goona jechuudha. Dhadhaan baqaan baay'ee urgaa akkasuma mootuyyuu ammoo mala ajaa'ibaa isinii hima namoonni dhadhaan hin argachuu hin dandeenye yookiin dhadhaan nyaachuu hin dandeenye jibna burcuqqoon beeytanii miti jibna buuk jedhama jibna karaftii jedhama isaanis madda horii irraa akkasuma immoo aananiif dhadhaa irraa waan tahaniif jecha pirootiinii gahaa fi akkasuma mootuyyuu keessattuu jechuu shamarran keenya qaama isaanii bareechisuu dhiiraafis ta'e shamarranii dhiirri ammoo tuyyuu wantoota akkanaa kana jechuun godhachuu hin danda'anii akkasuma immoo waan dubartiin hojjettu meelaala salaxaa ajaa'ibaa bareedaa kana jechuudha yeroon soorata isaa ganama ciree nyaattanii jechuun fakkeenyaaf qursii keessan erga faxara nyaattanii sa'a 2-3 booda dhifama qofan qabee nyaachuu dandeettanii garuu galgala nyaata galgalaa erga nyaattanii hirriba dura nyaata kana nyaachuun isinirra dirqama jechuudha osoo rafiin dura dinnichaa tokko killee takkaa fi dhadhaa xiqqoo hanga takka namoonni dhadhaa argachuu hin dandeenye zibdaan hin jira zibdaa itti godhattanii achi booda abishii maankaa tokkotti godhattanii salaxaa kana haala ajaa'ibaatiin qallaadii kana mi'aawu dhadhaan ammoo tuyyuu akkaataan itti bayfamu qimamaallee yookiin ammoo urgoituu adda addaa absuudaa maaliini absuudallee dhabdan faayidaa isaati isin amma urgaa caalaa ka barbaannu pirootiinii faayidaa isaati shamarran keenya kana fayyadamtan taananii keessattuu warri deettanii miidhamtanii qilleensi baay'ee isin miidhe jedhe abishiilee jirtu qopheeffannee dhiqannee maankaa tokko makara jennee ibiddarra keenne haala margitan kanaan danfifna jechuudha. Shaayii abishiiti namoonni dinnichaa argachuu dinnichaaf killee argachuu hin dandeenye mee kanuma qofa fayyadama ji'a 3 booda jechuu guyyaa 5 isiniin hin jedhu isiniin sobu'an ji'a keessa jijjiiraman argitan isinii galee garuu ji'a 3 keessatti guutumaan guututti bu'aa isaa 100% argitan ji'attu jijjiiraman argitanii erga abishiin danfite aanan ammoo walakkaa burcuqqoo namoonni aanan harcee aanan niidoo keessan maatiin kee hedduutu na ergaa jira hedduu galatoomaa isiniin jedha eeyyeen aanan niidoon boorri isa tokkoffaa taheedha namoonni boorana ergu jira bifa argitanii buleena ergu jira bifa garagaraatiin jira aanan niidoon kun rakkoo takkan qabu namni sukkaara ammoo hanga lubbuun isin feetitti gootan nama maanka tokko jaalatu jira walakkaa maankaa baay'ee akka garuu sukkaara akka baay'ee keessaa isinitti hin mi'ooyne xiqqeessitanii sukkaara itti gootanii qorunfudii firii shaniitti gootanii aanan burcuqqoo tokko namoonni aanan dhangala'oo hin qabne yookiin aanan namni kenna aanan yoo jedhan aanan sa'a barruu sa'a daalachaa hin soqina aanan harcee kunniin aananuma keemikaala jechi kiyya isinii gala jedhee yaada aanan harceellee bu'aa hedduu qaama keenya furdisuuf wallahi dhugaa rabbii jechuudha hedduu kan nama furdisuudha kanaaf kakadhee isinitti himaa jira namoonni ammoo fayyadamtanii argitan koomantii jala barreessaa fi maatiin kiyya akka irraa hubatu obboleeyyan keessan akka irraa fayyadamanii maaliif gaafilee adda addaa shamarran gaafataa jiranii baay'ee huqqadhee baay'ee rakkadheedhanii haala kanaan aanan itti gootanii yoo xiqqoo inni danfee jedhe dhaamsitanii ganamaa fi galgala isallee dhuudan jechuudha kana jechuun nyaata booda jechuu qursii dura dhiifamna of kolcha warra qal'inaatiif isu warra taa'aa fi garaa qofa ka isin dhuudanii nyaata keessan nyaattanii faxara booda yookiin faxara irra unattan akkasuma immoo galgalallee nyaata galgalaa booda dhuudanii raftanii namoonni lamallee fayyadamuu hin dandeettanii horaa bulaa viidiyoo isin dheeressee sagaleen daddafee na jalaa citaa jira